kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan keenya tabbaa fi laga qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaa hordoftoota keenya oduu kasin dhageessan isa iddawweetii hanga xumuraatti nu faana bu'a. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti qeerroo naannaa Jillee Dhummuuggaa irraa qabamanii turan namoonni 4 gara godinaa dabarfamuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Qeerroon kun sagalee hayyoonni keenya haa gadhiifaman jedhan karaa nagaatiin kan sagalee isaanii dhageessisan yoo ta'u, namoota kaan akka malee tumuun eega miidhaa irraan gahanii booda kaan gadi dhiisanii yoo ta'u, namoota 4 ammoo sintuu ijoollee hiriira baase jechuun gara godinaa ol dabarsanii jiru. Achuma aanaa Jillee Dhummuuggaa magaalaa Makkannaa keessaa guyyaa kaleessaa ganama liyyuu hayliin nama Ahmad Muusaa san jedhamu halkan mana isaa marsuun ganama yeroo lafti baree qabanii mana hidhaa magaalaa Sanbateetti kan hidhan ta'uun beekame. Ahmad Muusaa maaliin balleesse? Balleessaa tokko malee waraanni mana kiyya marsee kan bule maali kan jedhu yeroo gaaffii dhiyeesse ati nama Affaar lolaa jiruu fi warra Affaar lolu of biratti galchitee nyaachisaa jirta kan jedhu yoo deebisaniif Ahmad lakkii kun hojii kiyyaa miti jechuun fudhatu yoo dide guyyaa walakkaa hidhaa oolchanii lakkisanii jiru. Aanaa Dawwee Harawaa keessattis guyyaa 3 dura shiftoonni bilchiginnaa kun lola nama dhuunfaattiin dhimma bahuun ganda uummataa walakkaatti dhukkaasa bananii gaala qotee bulaa Oromoo galaafatanii kaffaltii takka malee achi deeman. Yeroo abbaan gaalaa gaafate shanee nyaachisaa jirtan mootummaan kun sin dhiisu silaa walitti qabee sin fixuu danda'a jechuun akka doorsisan maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Kaayyoon bilchiginnaa guyyaa guyyaan Oromoo dararuu fi qora qalbii isaa miidhuudha jedhan jiraattoonni biyya sanii. Walgahii caffeen Oromiyaa gaggeesse irratti haala biyyattiin keessa jirtu yeroo miseensonni caffee dhiyeessan haalaan ulfaataa ta'utti namatti mul'ata. Walumaa galatti eega gameeyyiin siyaasaa Oromoo mana hidhaatti guurramanii akkasuma eegalolli naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame biyyattiin laafina diinagdeetiin raafamaa akka jirtu waakkannaa uummataa irraa ifatti mul'ata. Mootummaan addunyaas kanuma hordofuun Ameerikaan akkas jette naannoo Tigraay keessa jiru kan jedhaman loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa naannicha keessaa bahuu qabu jette. Ameerikaan kana kan jette naannoo Tigraayitti ajjeechaan raawwatameera kan jedhuu fi waliigalatti haalli naannicha keessaa yaaddessaa ta'uu ibsa eeruun yeroo baasteedha. Loltoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa naannichaa bahuun tarkaanfii murteessaa jalqabaati kan jedhe ibsi kun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa humnoonni lolicha keessatti hirmaatan tarkaanfii humnaa fudhachuurraa of qusachuun naannichatti deeggarsi namoomaa akka dhiyaatu eeyyamuu qabu jechuun gaafate. Ibsi Antoonii Bilaankiin kan bahe dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnestii Intarnaashinaal magaalaa Aksuumitti loltoonni Eertiraa namoota nagaa 200 ajjeesaniiru gabaasa jedhu baasuu hordofeeti. Amnestii Intarnaashinaal gabaasa jimaata baaseen ajjeechaan loltoota Eertiraa magaalaa Aksuumitti raawwatan yakka namoomaa irratti raawwatee ta'uu danda'a jedhe. Ministeerri dhimma alaa gama isaatiin gabaasni Amnestiin baase kun odeeffannoo guutuu hin taanee fi murtaa'aa ta'e qofa irratti hundaa'uun qophaa'ee kan dhiyaatedha jechuun qeeqeera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkeen ibsa kaleessa kennaniin rakkoon naannoo Tigraayitti uumame dhaabuun barbaachisaa akka ta'e gargaarsa namoomaa dhiyaachuu akka qabu akkasumas miidhaawwanii fi yakkaawwan sarbama mirgoota namoomaa raawwataman jedhaman kan qoratu gareen idil addunyaa walaba ta'e akka seenu hayyamuu ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa waliin irra deebiin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen naannoo Tigraayitti mirgoota namoomaa raawwataniiru jedhaman qorannoon walabaa fi idil addunyaa akka gaggeeffamuuf warreen yakka raawwatanis itti gaafatamoo ta'uu qabu jedheera. Ameerikaan galma kana milkeessuuf dhaabbileen idil addunyaa waliin hojjechuuf qophii ta'uu ishee ibseera. Kanaaf ammoo jaarmiyaan gargaarsa Ameerikaa USAID garee tokko gara Itoophiyaatti erguudhaan akka hojii lubbuu baraaruu hojjetan bobbaasuun ibsameera. Ibsichi dhaabbanni mootummaa gamtoomanii dabalatee hawaasa addunyaa keessattuu gamtaan Afriikaa fi michoowwan qaxanaa sana keessa jiran rakkoo jiru furuudhaaf Ameerikaa waliin akka hojjetaniif waamicha dhiyeesseera. Maddi isaa BBCdha. Dargaggoo Nagaasaa kaaba Shaggaritti achi buuteen isaa dhabame. Godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Laantuu Walaargii irraa gaafa guyyaa 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaa gabaa qarree goohaa kan dhaqe dargaggoo maqaan isaa Nagaasaa humnaa addaa piippiin bobbaafamee ukkaamsamuun achi buuteen isaa dhabamee jiraachuu maatiin isaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti himeera. Namni dargaggoo Nagaasaa bakka itti hidhame ta'e bakka jiru arge akka nu uummata beeksiftan ergaan darbee jira. Oduun keenya kanumaan nagaatti.